durbanatti fuudhaa sagal mul'e jaha ala deemti takkarrafti lama nasukkumti lama nafti. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii hordoftoota kabajamtoota Wabiitiyu. Akka fayyaa taatan abdii guddaan qaba. Gidduu kana isinirraa badeen ture. Guyyaa jahaffaa kootti viidiyoo kan hin gadhiise jechuudha. Torbee tokko booda jechuudha. Garuu isiniin komadhe maaliif baddee maal taatee nama jedhee na iyyaafatus nan dhabe. Jaalalli ammaa kuni kaa torbee tokkorran darbu ajaa'iba dinqiidha. Qufaama yeroo kanaaf ta'ee jechuudha. Yoo suuma isinirraa bade jaalalli kiyya waanuma hundaafu guddaan galatoomaan isiniin jedha nan sobe. Warreen keessaan dhuftanii maal taatee maaliif badde jettanii na iyyaafachaa turtanii guddaan galatoomaan isiniin jedha. Sababni ittiin badeef immoo waan ajaa'ibaati. Waan addaa wayii isinitti himuudhaaf deema jechuudha. Waan dinqii wayii jechuudha. Waggaa ja'aa fi jaalala ayyaantuutiin gubachaan ture, maraachaan ture, onneen komadoofte, onneen irra darbee gara sammuutti na dhufe jechuudha. Hanga qofa kiyyaa sa'uuttiin ga'e wanti isiniin arginu jaalala kiyyaa fi ayyuudhaaf yookaan jaalalaan ani ayyuudhaaf qaburraa wanti isiniin dhagahiin hedduutu jira. Waan isiniin beekne hedduutu jira. Bifa diraamaadhaan isiniin fida jedhee waadaa isiniif galeen jira jechuudha. Har'a waa'ee sana waa'ee kanaa miti waan biraan. Namni jaalatee achumatti nafuka. Namni jaalalaan miidhame bakkuma sanatti nafu. Jaalachuun isaa waan hin oolle, fuudhuun isaa waan hin oolle, waan addaa wa'iin isinitti himuudha. Jaalachuun yoo isiniin jedhee maal jettani? Jaalachuuf inaanis ka'ee maali? Maal abbaasaa? Hanga yoomiini intala kana hordofaa jiraadha. Hanga yoomiin waa'ee jaalala ishiidhaa fi kan hin maraachaa jiraadha. Kan hin hirriba dhabu hanga yoomiitti. Kanaaf ayyuu dhiisee ayyaantuu hedduu fuudhuuf hin deemaa jechuudha. Sa'id afur jedhe miti. Isiniyyuu haadha tokko jedha sagal naan jettanii barbaadaan ture gidduu kan. Haadha tokkitti kan intala sagal qabdu barbaadeen argadhee hin jira amma. Sagal qabdi saglanuu natti heerumsiisuu deemu jechuudha. Saglanuu fuudhuuf hin deemu. Maal jettanii yaada keessan naaf ka'a koomentii jala. Kana booda waan dhiira jedhamtu jireenya kiyya keessa baasee hin jira. Kana booda jechuudha. Shamara qofa wajjin jiraachuudhaaf waadaa ofiif galee hin jiru. Bakka. Na dabbare waanuma dhiira jedhamu jechuudha. Egaa Sa'id boodaahu dhiira waan jedhamuun na dabbare. Intala ani akkaan jaalladhu intala ani waggaa dheeraa kana eegaa ture xiqqoo mallee naannaane waan isin ajaa'ibu jechuudha. Mucaan kun hin jaallata. Xiqqoo masaa dhungatu hin jenne xiqqoo masiillee jechuudha. Guyyaa lamaa sadii wajjin adeeman hin jenne. Piraank godhee san booda isaan jaalala eegalanii jechuudha. Ana sareen nyaattee jechuudha. Ana qilleensa raafee jechuudha. Anatu akka isin argitan sanitti miidhamaa ture jechuudha. Kana booda nan dhiise dhiiruma waan jedhamtu amanuu jechuudha. Dhiira amanuu nan dhiise jechuudha. Kanaaf maalidhaa waan hin murteeffadhe shamara wajjin jiraachuu murteesse jechuudha. Hin argitan immoo har'umalleedhaa ciini kiyyaas ana akka Sa'idoollee as dabarsee achi dabarsee as godhee achi godhee yeroo dheeressee maal hin fedhu isaas. Har'uma xumuruu deemaa har'uma raajii argitan bakka waan kana dura argitaniin beeku. waan kana dura eessattuu argitaniin beeku ድንግል ወሬ ነው የምነግራችሁ ዛሬ የምታዩት አብረን የምናየው ቨርጂን የሆነ ወሬ ማለት የትም ያልተወራ ኤጋ እሺ ነጃይባ ካሮራራ ከነ ኤንዩ ካሮርቴ ቤኩ ኤንዩ ካሮራና እኔ አረባሰ ከ ዋኒን አኒ ጎቹ ዳዴሙ ከ ቪዲዮ ይታኑ ረቲን አርጊቶ ይቾ ዋኒን አካቴን ትፉዱ ዳዴሙ ይቾ ሃላን አኒ ትፉዱ ዳዴሙ ይቾ ጎሶታ ፉዳ ሄዱቱ ጅር ሄዱ ይቾ isaan keessa inni jalqabaate irra dhaabaa hin dhaqaa intala jaaladheen jedha ganda tokkoon fuudhamu waan isin ajaa'ibu shamara saglanuu jechuudha. Shamara saglanuu ganda tokko fuudhuuf deemaa jechuudha. Dubbiin tun eessatti dubbatamtee hin beektu durbummaa qabdu dubbiin tun waan isin ajaa'ibu jechuudha. Kanaaf shamara sagaliin fuudha akkamitti fuudha agasanii yaada isin sammuu keessan keessa jechuudha. Gurbaan kun akkamii fuudhuu deema jedhaati jechuudha. Takkaawoo fuudhee bulfatee hin beeku. Shamara takkaawoo wajjin hariiroo qabuuti intala tanaaf kan inni cinqamaa ture akkamitti fuudha jedhaati yaadaas sammuu keessan keessa yaasaa jechuudha. Ani garuu waan dinqiin isinitti agarsiisa jechuudha. Waan ajaa'ibaan isinitti agarsiisa jechuudha. Illi itti baachuuf hin deemaan
illihi jechuudha. Bakka Sa'iid baay'ee manaa baay'ee ma'ichu jaalala waggaa jaha dhiitee intala san fudhate. Yeroo moo hunda kana irra deddeebitee odeessitaati waan haaraan fidduwaati maal naan jechaa turtan kunoo fide kaa waan ajaa'ibaa. Namni gubate jechuudha. Namni xiiqii keessa galee suma dhugaan isin jedhu biyya gurgurataa jedhan. Ani immoo biyya bituu deema jechuudha. Biyya shamarrii fi shamarri qofti keessatti jiraatan jechuudha. Uraleen jaynataa jedhan san 70 ture achira qannasuuf hin deeman. Asuma irratti shaakaluuf yaama. Achi dhaqee achitti wanti jechuun asumatti shaakaluuf yaama. Sagal fuudheen jechuudha. Sagal nan horadha bareechisee. Haaya bakka ilmoon dhiiraa gaafa murteessitu namaatti tola. Hin gubadhe kaa. Kunis hin fuudha. Hosheen fuudhee lammaffaa olii gad ari'aa jira. Yaasinis hin dhoksa malee hin qaba. Baay'ee qaba innis. Umariis akkasuma jechuudha. Anaatu qofaatti yoo sagalan tarallee na jala yaafatu baate akka silaati amma immoo umariin doorsisaa jira. Haadha manaa umariin doorsisaa jira amma ayyuunis galtee irra taa'aan jiru jechuudha. Haay irra kanneen warra mataa haadhachuuf hin deemaan dubarri malaaxaa jaalatti dubarri sabana kana waay dubbii waliin dhoofte illee naan jedhinaati jechuudha. Isin ajaa'iba amma mataa haadhadhe yookaan kudhan godhaa itti buutaa jiru itti buutaa jiru. Amma seriously dhimmi narra dhufee fi dhimmi har'a na fidee fi wanti na balleesseesi erga guyyaa ayyuun heerumtee irraa kaasee shamarran barbaadaa ture. Shamarran kanaa ta'an kana fakkaatan babbareedaa warra isaan laaltee lafan laal. Amma namoonni baay'een hin argine booda hin argine. Video ittaanu irratti jechuufi isii laaltee lafan laaltu bishaan garsiillitu dhaabatatti hafte hin goone nama baay'ee goge nama baay'ee goge gaafuma san dhiira hedduu taanee deemne ganda shamarran sun keessa jiran san haay hunduu akkas ta'ee hate isa filanneedha nani callisee malaalaatu na beektan fayyaalessa rabbiiti waan akkasiin jaaladhu ijaan garaagara nan fiiguwan tasgabbaa'eetuma takka marra qalbiin na buutu hunduu bakka asuma feenaa jedhan sagalanuu yerooma tokko jaalalli narraa isaan qabu. Haay bakka dhumate cidha kiyyaa garuu qophaa'e sirriitti qophaa'a cidha kiyyaaf jechuudha. Akka salphaatti miti aniin kan sadarkaa kanarra ga'ee kaniin fuudhudha murteessee akka salphaatti miti waan isin ajaa'ibu jechuudha. Yoo masgeenya salphaatti gubbaan akka salphaatti miti kan wareegama hedduu kan faleet halkanoota hedduu hirriba dhabeet baay'ee maba bo'aan ture isin hin beektan iyyaan ture akka maraattuu qofa kiyya haasa'an deemaa ture jireenyatu akkana godhee jedhan baay'een isaanii jechuudha qaalayeera jireenyi biyya kana haay jireenyaan ta'an kan odeessaa ture jaalala ayyaantu kan nayyisaa ture ayyaanni sirraa ka'u jechuuf habaarsa. Namiite ayyuun na cabsite ayyuun akkan an ol jedhee shamarran ilaalle na goone rabbiin immoo si kaasaa na kaase kun sagaleen waarooyin na yaadachiise dubbanatti fuudhaa sagal mul'e jaha ala deemti takka rafti lama na sukkumti lama nafti haay sagaliin fedhaa nama dhufaan waan isin ajaa'ibu misirroon hundi isaanii jechuudha waay fuudhuu hin deema bakka haay hin afadhafaa amma maal waan lafaaf maal lan barbaachisu በቃ ጥሙሬ ሰይድ ቻው አያንቱ ቻው ሁንዲ ከዩ ቀሌ አባ ከቲሊቲ ሃይ ሲቱ ወረገሌ ሲላሉ አሞ ኦቶ ዲቪዴ ዱፍቴዩ ጀቹ ኦቦሌወን ሸመራኪ ሁንዳ ኦቶ ጉርቴ ዱፍቴ ሲኒላሉ በቃ ዱመት አርገደ ከማማል ፈቅለ ፉድረኪ ይጅራና ማሻአላ አንገዮሚን ደረረማ አርጊታን ቢሻን ጉያ ደርቤ ከሲነረነ ቀሚሳ argitan kaballa akkasii narra qubatesan jechuudha. Haa gurra kanaan dhagaa ture gurra kanaan jechuudha. Waggoota hedduuf gurra kanaan dhagaa ture. Na cufan ka kaballaadhaan. Kanaaf cidha kiyyaaf qophaa'an isin jedhaa. Kanaaf fuudhii kan biraa akkas godhii akkas waa baay'ee jechaa turtan. Haa akka nama waa naa godhu koomentii barreessuun salphaadha. Mee amma maal gootarre? Mee akka nama waa naa godhu fuudhii jechaa turtan maaliin akka na gargaartan isiniin argaa jechuudha.
inni kabiraati Said sanga afur an kudhaniin godhaan kudhan bire dabarsee yookaan kudha lama godhaawu yoo isin na gargaartan jechuudha. Hoolaa meeqa qaleenni inni ilaaltan mooraa tokko guutuu yoo waliin qalin waan inni baase hundoo dachaan baasaan bakka miira keessa nagalchee Sayidoon akka kanaatti miiroo hin beekon dhimma kiyyaa miti yeroo baay'ee jechuudha. Waa'ee nama kana hanga hunda hafarsuun jaalladha garuu kan na farsa bareechisee jechuudha. Pirezidaantii biyyattii waaman barbaachisaa yoo barbaachisaa ta'e jechuudha. Cidha kanarratti inni ilaaltan kantiibaa waaman kan Finfinneedha. Waan raajiin hojjedhaan baasa ganna baasa itteedhaan jaartiin baasa waan dinqiin hojjedhaan cidha takka godhamee hin beekne jechuudha. Bakka karaa cufeen cidha ajaa'ibaa godha. Kanaaf isin waan gochuu qabdan godha. Ani murteesseen jira. Waan na gargaaruu qabdan na gargaaraadha. Xumureen jira. Kanuman isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi.